Saatuman ture yani yaraggat kuna una anjette maalif siraggatti duba Ini rakkoon qabu jaartii wal loluu waan jiru ko. na duba mataa gaggaragalchitee siraggatti irra tiktaak irratti god baste Jechuun arrabaa fi ilkaan walitti dubartiin hoggaa arteen beetti jarri hoggaa xiqqoo bakka hin jedhami meebi waan safaa qaban jiraate fa'aa bakka akkanuma lolaan ka daa'immanii ta'an rakkoo mitin. Isaan wanti walitti araarsu galgala akka fedhanillee wal lolan galgala algaan isaanii walumatti araarsa qaama sadaffallee hin barbaachisu dhumatti dubbi. achirratti fixanii Yaa. isheen amma uumaana biran jiranii yaan kophaan jiraaddaa jechuu jirti bar turtereef No, ati maybe immoo adda amma jechuun. ati siree faa mara himte siree mara himte amma ishiin sireerraa buleen beeku jechuu turtereef Amma enggak ure sire amma sire rata olin baina ga ko enggak wan jurus ni timne. Jasa jartin do wallo ni aru kesato dubartin amma ate lolu maka daimani amal musheti. ana amma dubbiin akka siree isa reefu waadaa galtee san israana Amma dumatte ishi wan bira kana naga biti esarrai bi kamerai. Amal ke bayana magari fakata amma tolta esarrai. thank you maal waan akkanaan godhirreet Baik. Ana miti duga wanna da nama hanna she sura kenya kabdu sani male ana miti. Oke itti fufee sarrai maqaan keenya wal barra. Okay. maqaa kiyya dubbisuu hin dandeessu maqaa dubbisuu hin dandeessu Muhammad Namo jedha. Muhammad Namo where is live biyya kam jiraata? fichee jiraata fichee Ai jechuun bakka itti dhalate osoo hin taane jiraata biyya kaniifiti sin jedhe ko. dhalootaa fi jireenyi illee fichee shawa Juga? yeah. Private yoo ta'e rakkoon qabu irra darbinu. siimee jira wanni piraayiveetiin jiru ka biraa Bakkeen ati jiraattu eessa sin jedhe kun jalqabaayyuu malee bakka itti dhalatte hin gaafanne natti fakkaatu. fichuma da hundaa'u Fiichee ta'e salaalee ta'e bakka fedhayyuu osoo ta'e Oromoo ta'uun kee gahaadha. akkas Ani ammoo irra baay'ee sin gaafanne ani gaafin kiyya isaa miti siif hin galin ta'e hin beeku malee biyya kam jiraattan jedhe. ficheen jiraaddas hin jedhee baraanis ati yoo eessa jiraatta Akka fiichee jiraatu osoo hin beeke osoo argu akka fiichee jirtu osoo hin beeke koo anu sin gaafadhu bara akka fiichee jirtu hin beeka. ati yoo eessa jiraatta Harge. Kiyya naa deebisi kaakoo Itoophiyaan jirtu bara. Nama barate xiqqoolee ta'u nama barate fakkaata wanti xiqqoolee yoon akka keetillee barachuu baadhee xiqqoo nama barate xiqqoo takka nama barate fakkaatu waan laaltu. barattullee fichuma gaadha fichee Ana bisa. Digiriillee yoon qabaachuu baadhee nama iskuulii barate elementarii barate hin fakkaatu. nama doktora fakkaattaayyuu Inna maali yaaddeeree akkasitti ficheen jira salaaleen jira naan jedhe. akkasuma bakka ma jiru yoo himatan bareedaa mire akkan sobee ameerikaa faas hin jedhu feeteeti Amerika Akan eso soda. beso mami. Lakki an ameerikaa faas hin jedhu feeteeti Harge dah. No harge. bakka jirtu qofaan sitti hima malee an Ameerikaa baay'isawee ani dubartoota illee miti. Jechuun Ameerikaa jechuun keellee minamiin keellee nan barbaachisu. akkas Gua. fichee jiraan Nanti pindah tu. ana ilma fichee keechati Ada pun kan. gaafa warri si biraa na beekan yoo ati na beeku baattillee Jechuun ati bakka biraarraa ficheetti galte moo yeroo baay'ee fichee jettamaa nagaami. fichee kana baay'een jaalladhaappe Inni kun jaalala jedhama reema wanti tokko waan keenta hin tokko yeroo baay'ee wanti kun kiyya deemte wanti kun kee ta'u ati jechuun of hin beeyda hin ta'in itti namantu jechuudha. Kanaaf waan san kiyya jedhaa deemte akka namni baay'een siif dhaga'u yookaan
kee ta'uu akka namni sii Akkaawuntii mirkaneessudha. biraa qabdaa Hana Beeksisaa akkaawuntii jirti. biraa qabdaa Maa hin qabu. asi jala Aanaa ishiin nama biraati anaa miti. oh okay oh abbaa manaa keetii inni wajji jiraatanii ama ani nama reef nama miira keessa galu osoo ta'e naasaasaate jechuudha. Ara miira keessa hin galini. Ara bakkachu jaratti wal kararaa jirti bar. Nagariin jaaladha boo jaratti wal kararaa jirti. Nagaadha kaasiin. Mana kabbaay. Bagan bu'ee bira. Wala karara amma waan hojjechaa jira. Mee qoqa. Dhaggeeffadha. Abeet Hannes biraa buute. Gosh. Deebisi gurbaa miti jedhiin maa baatu? Ya bedanya. Maal kafaltu? Kolfaa jiru maa waa mana kofalchisa. Guys, nama 800 rafe namni asirra tanaan jala jirtan illee challenge qaba. Kuma 200 galuu fi sagantaa guddaa qaba. Wanna naa godha, follow naa godha asumaan, follow naa godha. Gudiidha kun follow naa godha, kolfina waan kolfini. Warri mana kanarraa follow qabne family ta'a. Warri ta'a ammoo hundi keessa rabbisi naa gammachiisu shi. Hundi keessa kun faddaa galatoomaa. Ya guyyaan isaas nitti himaa hundi keessa dhuftanillee ijaan argitan ishee. Warri namaaf gammaddanillee warri nama himaaftanillee guyyaan isaas ni hima yeroo isaas ni hima hundi keessa dhuftanii argitan. Kanaaf warri harnaa biraas warri mana kanarraa follow qabne nama 800 nu hafe itti dabalamaa kuma 200 nu golcha kennaan keenya achirra jalqabaa jechuudha kuma 200 irratti walii galla. Hanna maaliif kata ture maal namichi maal si ta'a? Namichi maal si ta'a? Mana? Ayyee dhugaa jette oi moonetti dhugaa jette bakka dhugaa jette wallahi yaa isaas matti dhiisuun qaba ma dubbadhu ish sume thank you koppiliin godhaarta galatoo. Askuut ishiin immoo si beete laa sin argattu wallahi anji shokaa kaafii Muitin si godha naasii waan hin dhagee naasii. wallahi hin argattu. Naasii nama dhugaan jaalatamu kun namni dhugaan jaalatamu wanni jaalatamu dhabnee agarraa koo dhugaa kana wajjin jiru. Waan jechaatan ture Dhugaa kana dhaggeeffadhu. waaquma nu jaalatamu namni nu jaalatu ko. Ante dhaggeeffadhu. Waaquma nu jaalatu. Ila suura kee of duuba godhee dhaggeeffadhu suura kee of duuba godhee shunkurtii kiyya timaatimii kiyya. Hinjiru inni na duuba nan barbaachisu. Kushina Lakki ani kushina keessatti waan no takkitti ani osoon si argee yoo osoon amma no osoon si dhagee amma yeroo nan jiru kana itti deemuu irra